Mootummaan Itoophiyaa filannoo marsaa jaffaa guutuutti mo'achuun isaa iddoo tokko tokkotti himamaa jira. Morkattooti isaatti dallansuu argisiisaa jiru. Paartiin morkataa isaadhaa Abiinii fi Azeeman iddoo tokko tokkotti taajjabdoonni keenya fi bakka bu'ootni keenya nu jalaa hidhamanii reebamanii sidhe. Tigraayin lola geggeessaa jirtu raayyaa ittisa Itoophiyaadhaa 30,000 ol boojitee kaan fixxee harkaa qabaachuu ishee ragaa mul'isee jira. Magaalaa Maqalee irraa kiiloomeetira 25 fagaattu haleellaa xiyyaaratiin har'a ganamaan namoonni 43 yoo miidhaman hanga ammatti kan lubbuun darban ifa hin baane. Tigraayin lola kanarratti waan milkootte fakkaatti meeshaalee gurguddaa fi akkasuma baazuqaa fi marfii hunda boojitee harkaa qabdi. Kiiloomeetira 25 irratti kan Maqalee irraa fagaatanii magaalaalee hedduu to'achuu fi Addigiraat keessatti akka argamtu waraanni kun gara Maqaleetti fuula deeffatee gulufaa jiraachuudha dhagahame. Meeshaaleen hedduun ergaa barbadaa'anii waraanni hedduun lubbuun dhumatee waraanni Abiyyii gara duubatti baqachaa akka jiru ragaan mul'isu. Haa ta'u malee waraanni boojame kun harka Tigraay keessatti kabajaanni godhamaa fi hin godhamuuf wanti ammaan gaddatti adda baafamee hin jiru. Haa ta'u malee waraanni erga boojame duguggaa sanyii raawwata jedhame kun Tigraay harkatti akkama mirgi isaanii kabajamamoo hin kabajamu. Seera booji'amtootatiin ni qabamoo hin qabamu jechuu jedhu gaafii uummata jidduutti kaasee jira. Tigraay keessatti ergaa gochaa suukanneessaa mootummaan Abiyyi Ahmed torbannaan hedduudhaaf raawwatee booda addunyaa gurra dhowwatuudhaan gara Tigraayitti erga addunyaan gurra deeffattee gargaarsa uummatiin dhowwatee jira. Humni qilleensaa Itoophiyaadhaa ganama har'aa Bishooftuurraa ka'ee Maqalee naannoo magaalaa Taagoo jedhamtu haleelaa ture yeroo garagalutti finciltoota Tigraayitiin dhahamee rukutamee burkutaa'ee bu'uun isaadhaa dhagahamee jira. Hanga ammatti mootummaan Itoophiyaa dhossaa jiraati Itiyoo Eeltiraadha jechuudha.